yaadalleen wal dhabuu danda'a wanta tokko tokko irrattis wal dhabuu danda'a yookiin waan an fedhu inni fedhuu dhabuu danda'a yookiin waan inni fedhu an fedhuu dhabuu danda'a ilmi namaa yaada yoo waliin galle wal cinqurraa wal lonnoo jechuudha gizee hundaa wal lolurraa yooma furmaata jirutti deemame irra bareeda alhamdulillah ilmollee rabbiin nuu kenne ilmoo isaatiif abbaa gaariidha namni yaadan kana keessatti nama hedduu argina nama ilmoo raggatee nama ilmoo ofii sanuyyuu quba hin qabne nama meeqa argaa jirra warri kaayiroo jiru hin beeka nama ilmoo saniyyuu garagalee hin laalle jechuudha. Yookiin innis jibbanaa qabaate yookiin ilmoo ofiitis jibba qabaate osoo hin taane wallaa dhugaa dubbachuuf ilmoo ofii nama hedduu kunuunsifatee na cinatti ilaalu jechuudha. Amma biyya kana keessatti hundi isaaniitu ni kijibanii nama na cinaa dhaabatee ana sii jira jedhu tokko isa. Namni dhugaa dubbatanii bakka namatti dhiite buluu wayyaa haqqiin haqqiidha waan ta'eef dhugaan dhugaadha. Nama anaaf mucaa kiyyallee ol qabee biyya kana keessatti amshiirsii jira jedhee namni wal cina namni wajji nyaatee dhugee namni waa bayii hedduu wajji dabarse waan akkanaati waan ta'eef ani annammallee hamtuu isaa hin barbaadu haa jiraatu bakka jirutti ilmoo isaatiif haa jiraatu nagaa haa ta'u wanta biraa immoo inshallah yoo rabbi irraa dhufte ta'uu danda'a yoo rabbi irraa hin dhufini wanti godhamu tokko hin jiru akkasiin jechuu barbaadetti hedduu galatoomii. Okay bareeda wallahi baay'ee tokko ulfaadhu atis maashaallah namni tokko dubartiin gariin yeroo garii waan abbaan manaa godhee kana hin waakkatti ati maashaallah waan gaarii durallee waan gaarii dubbatta. Sorry dhiifama durallee waan gaarii waan argiterraa wannaa jettaa wanni guddoon sanii namni yoo waan gaarii walii yaadirra gaarii hamtu walii yaadurra. Nama maali boru akiraan tiyya maal addunyaa tanarratti eeggadhaa bira maaliif nama ilmoo qabu yoo wanta hin taanillee irra kaa'ee yoo wanta hin jirrellee maqaa yoo balleesse maal na fayyada bira ofuma hamtuu dalayduu ofiif seerii dalayduu ofiif. Ani alhamdulillah wallaa ilmoo kiyyallee anallee wallaa namni mataa onni qabee maawannoo jedhaa jiru dhugaa dubbachuuf isuma namni hundi isaaniitu kijibaa suuraati walii hundi isaaniitu kijibaa waan ta'eef amshir anasi jira wajjin jedhee wallaa nama homaa wanni nagaa wal gaafanna nagaa rabbii wal gaafanna karatti wal agarre salaam alaykum wa alaykum salaam wanti biraa hin jiru akkasii barbaade ummata namni tokko ilmoo ofii dubbee haadha ka ijaan hin agarreetu fedhaa ka haadha ijaanuu hin agarre barbaada namni tokko akka margaarra biyya kana keessatti wallaahi ani alhamdulillah jireenya manaas waa hunda guututti jiraatu jira rabbiin galanni haa ga'u. Maal qeerroo hedduu galatoomii ulfaadhu akkasii ummata kiyyaa warroonni yaada gaarii nuu qabdanis hedduu galatoomaa ulfaadha. Ani yoomiyyuu kabaja qabaa fi innis kabaja naa qabaa innis maqaa kiyya kaasuun dubbii fi ani dubbadhu wal kabajnee jiraannee ilmoo keenya guddifatu jiranu. Walla ilmoo keenya nagaan guddifatu jiraan ilmoo yoo firoon isa barbaada jedhe itti kenna amma firoon torbee kan bira jira biseena fedhe jedhe na bira dhufa kenna barsiisata qaraasisata jiraatu jirra hireen qooda rabbiiti akkasii isin jechuu barbaada ummata isin jedhu ummu firaa'ol amma inni dhugaa seemuudhaaf akka kan anaa kana yoo laale maaliin jedhee yaada namni nama akka kan keetii bareedduu tana dhiisee sibiraa baa jechuun isaa yoo falfalatti godhan malee dhugaa yookaan rakkoo qabaate malee hin danda'amu beektaa akka kiyyaatii yoo fudhadhe jechuudha. Si galee?
Kana keessa illee seenuun barbaanne rabbii Eh, tokkicha beeka. Fedhee Maasha Allah deemuu jechuun deemuu. ni jiraami namni wannaa waan jedhuuf jedha. So akkasi Maasha Allah bakka galatoomii ulfaadhu I hope yoo rabbi jedhe Insha Allah bakka takka isin arga jedheetiin abdii guddaa rabbi irraa qaba. Rabbi walii isin Inshaallah. haa deebisu isin haa araarsu jedha. Baay'ee naaf galatoomii naaf jiraadhu. Hedduu galatoome wallaatillee yaada bareedaa nu kaaste maaliifi irra guddaa namni jaarsaaf jaartii yoo adda ba'e ilmoo jidduu jirtu tanatu miidhama. Kun Eh, beeka wadha. Osomaa ta'u kaa maal godhan hireen qooda rabbiiti. Yoo ganama rabbiin haganuma hojii jiraattan jedhe rabbi beeka. Yoo immoo rabbiin waan nu hire isatu beeka. Yoo deebisellee waliin nu deebisellee isaa tokkicha beeka. Inshaallah rabbi keerii haa Mucaan godhu amma hedduu. ati amma haga mucaan jabaatee yaada godhatuu eegi ammaa walii isin araarsan nima. Firoon amma nama guddaa ta'e firoon amma Dhiira waan ta'eef firoon waan hedduu yaada. Amma ajaa'ibaati yoo tana wallaahi. saayikolojiin isaa yoo tana siifisa wal bira arguu dhabuu isaatitti waan yoo dubbachuullee baate waan jaalate isinitti hin fakkaatin si galee. Wallaahi namni daa'imman hedduu miidhamti. Maatii keessatti hedduu miidhamti. Yoo maatiin wallolee adda ba'ee hedduu miidhama. Namni wallaahi dhugaa dubbachuuf mucaan kun hedduu anaafis jedhutti wallaahi yoo nu argeeyyuu akkana waliin nu harkisa nama keessa. Isaan jira ragaa kunoo. Akkasii rabbi haa guddisu bakkaan nu haa ga'u. Innis abbaa bareeda qabaa, abbaa gaarii qabaa. Wallaa abbaa ilmoo kamii olitti guddifataa jiru jechuudha. Wallaa isaayyuu miti anama tanaayyuu akka obboleessatitti na bira dhaabate nama na gargaaraa jiru biyya baqaa tana keessatti. Haa ulfaatu akkas. Amma dhugaasi maami namni hagana jaarsaaf jaartiin hagana aadiyaa walii hojii walii jaalatan jechuun waan guddaadha. Tilliqi nagarnoo. Kanaammoo waan didiqqaa sheexanni isin hafa oofu rabbi isin hafa oofe Oromoon rabbillee bakka tokko siifi ilma kan keellee walitti deebisee isin sadiinu rabbi bakka uummanni asirraa miidiyaan kun hundi tokko gaarii namaa yaadu jira kaamtuu namaa yaadu jira sun namni hedduu wama adda adda babba'uu rakkina garagaraa dhaga'uu ka fedhu jira. Nama rabbi isaa laaffisee waan gaarii yoo arge nama gaarii yoo wal bira arge walii jaalatu malee. Namni hedduu jira asirra jechuudha. Kanaaf gammachuu keessan guyyaa tokko walitti deebitanii waliin ilmoo guddifataa artanii kabiraatu iyyuu horaa artanii wal bira warra argunu haa godhu isiniin jedha naaf jiraadhu galatoomi. Galatoome wallaahi yaada bareedaadha. Namni sheexaana malee namni yonnoo jedhu namni keerii walii yaadu yoo sheexaana taate malee namni yonnoo jedhu hin jiru waan ta'eef hedduu galatoome namni haganaayyuu wallaahi si qofa osoo hin taane irra guddaan parsantii 100 keessaa 99 hawwiin isaanii akkana ture maal godharre hin taatu rabbii malee tanamaan taatu. Waan xixiqqoodhaa dhiisi ni beeknaame kunuun amma jaartii waan of jalaa qabnuuf dubartiin wama xiqqoodhaa namni walii galuu dhaba. Yaada mataati malee wal miitanii natti hin fakkaatu yaada tokko illee yeroo dhagahu. Ani jennaan malee aniin tunillee xiqqishoo isaanii kanan jaaladhu. Biyya kana masaanuu na feesise. Masaanuun jaaladhu anillee kanumaa fi xiqqishoo akka kanumarratti wal dhabbiin dhufte malee dhimma biraa yookiin nyaataa dhugaatiitti gabbayinaa dalagititti wanni wal lolle hin jiru. Inni waa si dura fuudhee maa agati waa inni jedhe yaada warra wal diddanta biraa fuudhe malee lafan taa'u jedhe. Ta duraan beeknu nu aguma dhiyoo argine. Arsii kun afur jettanii nu afur hin feenu akkam goonaree akkanumatti teenna maal goonare. Afuri hin barbaachisu lakki ani yaada jedha malee an akka kiyya yookaan yaaduma fa'aa waan tokko irratti ta'uu danda'a. Suni ammoo yaada isaallee ani hin beeku namoo akkuma akka yaada. An ammoo akka nama waa beekuutitti dubartiin haguma feetanillee yoo jabaattan haguma feetanillee beekumsoo qabaattan kama abbaa manaa itti heerumtanii jettanii kabaja yoo kennitan irra gaarii. Haati manaati abbaa manaati kabaja kennuun wanni si xiqqeessu takka iyyuu hin jiru. Yoo si tumellee tumamuun
kabaja akka dhiiraatis himaa jira jechuudha. Dhiirri jaartii tumee yookaan yoo aarii itti bahu jaalata. Ofii kiyyarraa yoo kaasee sitti dubartii afoo dhaabattu hin jaalatu. Sii galee? Kanaaf yaada isaallee hin beeku. Ani yaada isaallee hin beeku. An akka ofii kiyyaa lafaa ka'ee yaadee tokkotti haasa'ee garuu nasiyaa akka tasaa rabbi waliin nu fidee baay'eellee galatoomi. Garuu rabbi wal isin araarsu. Atillee bareedduudha. Innillee nama akka osoo amma namni miidiyaa kanarraa namni waliin beeku jedhame sillee 100% namni si beeka. Nama akkamii akka qabdu yoo miidiyaa kanarratti as baatu nama akkamii akkasi taate isallee nama badaa osoo ta'e namni itti sin dhiibu si galee baga adda baanii akka isatu yookaan akkana rakkina akkana qabaa jedhanii kanaaf nullee akka nama miidiyaa tokkotti illee nama musliimaa tokkotti illee mucaa kanarraallee nama umurii kan keetii walqixa atuuyyuu akka jaabaatti jalqabayyuu laallatti natti fakkaata beektaa. Innillee sirriitti laallate kanaafuu tiraay osoo amma adda addaa osoo amma fakkeenyaaf tana qofa jedhee irraa bu'a osoo amma daa'imni isin lamaan jidduu hin jirreeti rabbi isin haa guddisu kabiraallee isin lamaan jidduutti haa fidu ilmaa intala yeroo illee ramadaana nu birallee amma ganaa furuuf deemna du'aayii asuma isinii goona fakkeenyaaf osoo amma daa'imni kun isin jidduu hin jirre dhugaa dubbachuudhaaf namni walii isin harkisu iyyuu hin jiru yaadni keessa wal dinnaa walii ta'uu baannaan atillee asiin baata innillee achiin ba'a jechuudha. Garuu daa'imni impoortaantiidha ijoodha. Siigaleen si malee haadha biraan qabu abbaallee isa malee hin qabu garuu isin lamaayyuu bakka takka deebi'a irra bareeda. Kanuma siin jedha obboleetti tiyyaa galatoomii dhiifama asirra na fiduu keetiifillee baay'ee tokko ulfaadha. Ilmi namaa yaadalleen wal dhabuu danda'a wanta tokko irrattis wal dhabuu danda'a yookiin waan an fedhu inni fedhuu dhabuu danda'a yookiin waan inni fedhu an fedhuu dhabuu danda'a. Ilmi namaa yaada yoo waliin galle wal cinqurraa wal lonnoo jechuurra gizee hundaa wal lolurraa yooma furmaata jirutti deemame irra bareeda. Alhamdulillah ilmoollee rabbiin nuu kenne ilmoo isaatiif abbaa gaariidha. Namni yaadan kana keessatti nama hedduu argina nama ilmoo raggatee nama ilmoo ofii sanuyyuu quba hin qabne nama meeqa argaa jirra warri kaayiroo jiru hin beeka nama ilmoo saniyyuu garagalee hin laalle jechuudha. Yookiin innis jibbanaa qabaatee yookiin ilmoo ofiitis jibba qabaatee osoo hin taane wallaa dhugaa dubbachuuf ilmoo ofii nama hedduu kunuunsifatee na cinatti ilaalu jechuudha. Amma biyya kana keessatti hundi isaaniitu ni kijibanii. Nama na cinaa dhaabatee ana sii jira jedhu tokko isa. Namni dhugaa dubbatanii bakka namatti dhiite buluu wayya haqqiin haqqiidha waan ta'eef dhugaan dhugaadha. Nama anaaf mucaa kiyyallee ol qabee biyya kana keessatti amshiirsii jira jedhee namni wal cina namni wajji nyaatee dhuge namni waa baay'ee hedduu wajji dabarse waan akkanaati waan ta'eef ani ammallee hamtuu isaa hin barbaadu.